الشمر كفوني كبجمتوتا في رسمتوتا وردفتوتا channel كنا Harras Civics and Moral Education Chapter 5 Party Duma Takao Party 5 da walitti deebinee jirra. Asoo Party 5 yookiin immoo Partiin Dhumaa keenya Human Rights kan jedhudha jechuudha. Jalatti immoo Human Rights kan jalatti the concepts of human rights and the theories of human rights. There is also rights holders and the duty bearers. Miloo nagar alla. Wanti kana jedhus ni jira. Kana lamaan right holders in Mali, duty bearers in Mali kan jedhu bal'inaan kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Kanaaf paartii kana keessatti haga dhumaatti nu wajjin turtii gaarii akka gaggeessitan kabajaan isin gaafanna. So what are human rights? Human rights are basic to humanity and apply to all people everywhere. Human rights jechuun takka mirga uumamaa dhala namaati jechuun mirga namummaati akkasumas immoo mirga lammiilee hundaafuu bakka kamittuu kennamuuftu maal jedhama human rights jedhama jechuudha. Kanaafiyyuu it infers fundamental entitlements belong to every member of the human rights jedha mirga sanyii ilma namaa kamiifuu kennamu jedha. Kaleessa samma tokko waliin tu'ina jirra. Akka UDHR'tti takka humootiyyuu dhaabbata namooma mirga dhala namaatti artikilii 2ffaan maal jedha article 2 is stipulated that human rights belong to every human being without distinction of any kind. Gosummaa kamiinuu takka akaakuu kamiinuu osoo nama hin qoonne artikilii 2ffaan mirga namooma dhala namaa keeyyanni 2ffaan mirgi uumamaa sanyii ilma namaa hundaafuu qoqqoodumsa gosa kamuutiin ala kan kennamuufidha. Akkasumas human rights are established upon some main principles jedha. Mirgi dhala namaa kan inni ijaarame pirinsipilii gurguddoo afurrattidha. Universality, inalienability, indivisibility and interdependence dha. Kanas definition isaa inalienability, universality maal akka ta'e waliin ilaallee turre. Kanaaf kallattumaan kana paartii kaleessa argaa gana jenne paartiin irraa kenna rights holders and duty bearers kan jedhudha. So rights becomes rights when the job of the two main actors is done jedha. Mirgi tokko mirga jedhamuudhaaf ulaagaa tokko guutuu qaba. Ulaagaan inni guutuu qabu suni ulaagaa kamii? When the job of two main actors dalagaan aktaroota lama yoo hojiirra oole. Kana jechuun duty bearer fi right holderiin dalagaan jara lamaanii hojiirra gaaf oole mirgi tokko mirga jedhama jechuudha. Namni mirga san gonfatuu qabullee mirga san yoo gonfate namni mirga namicha sanii gonfachiisullee immoo dirqama mirga namicha sanii gonfachiisu yoo qabaate akkaawu mirga namicha sanii eeguu dirqama yoo qabaate fi namichi mirga gonfatuu qabullee mirgicha san gonfatu yoo qabaate yeroo kana mirgi tokko mirga jedhamee waamama. Those two main actors is what? The first one is right holders, the second one is duty bearers. Kan dirqamni dugda isaarra jiruu fi kan immoo mirgi harka isaa jiru dalagaan jara kana lamaanii gaafa hojiirra oolte namichi mirga gonfatuu qabu mirgicha yoo gonfatee fi namichi dirqama isaarra jiru bahatu qabu dirqamicha isaarra jiru sayyoo kan baatu taate mirgi tokko mirga jedhama jechuudha. Kanaafuu two main actors inni baanu sun kana lamaan akka ta'e hin dagatinaadha jechuu barbaade. So right holders are those who are entitled to enjoy, possess and claim a given right jedha. Right holder jechuun gonfataa mirgaati jechuun takka abboonfataa mirgaati jechuun nama mirga kennamu tokko ofitti fudhatu takka enjoy godhu qeebalu yookaan immoo claim godhu waan san ragaa bahu santu maal jedhama right holder jedhama. Gonfataa mirgaa takka abboomaa mirgaa jedhama. Duty bearers are those who carry the obligation of protecting these rights to right holders. Duty bearer jechuun immoo qabaataa dirqamaa jechuun takka nama dirqamni duuda isaarra jiru takka baataa dirqamaa jechuun immoo jedha nama dirqama
ofirratti baatudha takka nama dirqama ofirratti fuudhudha jira. Dirqama kam warroota gonfataa mirgaa saniif mirga isaanii gonfachiisu takka gonfattoota mirgaatiif mirga isaanii san eeguu fi eegsisuu irratti kan dirqama ofirratti baatu takka kan dirqama ofirratti fudhatu sun right and duty bearers jedhama jechuudha. Kanaafuyyuu dirqama baatan yoo dirqama isaa bahatee fi mirga gonfataa yoo mirga isaa ka gonfatu taate raayitii ta'uu danda'a, duutilleen duutii ta'uu danda'a jechuudha. There must be always someone you will claim the protection, provision and the fulfillment of your rights from and become accountable for any failures to do so jedha. Kanaafuu kunillee maaluma of keessa qaba. Right holders fi duty bearers of keessa qaba. Duty bearers kamtu of keessa qaba. Kan protection of provision of fulfillment your right qabu kuni from qaama ta'e irraa gonfatuu qabu kuni maalidha right holderidha. Inni immoo to become accountable for any failures to do so ka qabu sun immoo maal jedhama yeroo kana ta'etti inni duty bearers jedhame waamama jechuudha. So the primary or not only duty bearer for almost all of our rights is the state jedha. Qaamni jalqabaa takkaahuu mootuyyuu isa qofa osoo hin taane qaamni jalqabaa fi guddaan dirqama baataa ta'e mirga right holderii san gonfachiisuuf takkaahuu mirga warroota mirga gonfatanii gonfachiisuudhaaf dirqama kan ofirra fuudhe takkaahuu dirqama kan baatu stateidha jedha mootummaa biyya takkaati jedha takkaahuu biyyattii sanii jedha. Besides this individual and the other non-state actors may named as a duty bearers jedha. Garuu mootummaa qofa osoo hin taane mootummaadha inni jalqabaa mootummaadha garuu qaamonni biroollee kan mootummaadhaan ala non-state actorsiin illeen kan dirqama warroota mirga gonfatan sanii eegsisu qabanni jiru jedha. Nan organizational state illeen takkaa'u nan state actor illeen ni jiran jechuudha. Kanaafuu mootummaa qofa akka hin ta'in illee asirraa baruu danda'uu qabaatanii garuu qaamni guddaa fi inni jalqaba dirqama ofirratti fuudhu warroota mirga gonfataniif mirga gonfachiisuudhaaf mirga isaanii kan eegsisuu fi gonfachiisu mootummaa akka ta'e baruu danda'uu qabaatan jechuudha. Moreover, an interrupted and cyclic relationship is expected among rights holders and duty bearers jedha. Kanaafuyyuu cyclic relationship in hariiroon walxaxaa fi akkasumas immootuyyuu kan wal hin jeeqne right holders fi duty bearers gidduu jira. Kanaafuu mirgi tokko mirga jedhamamuuf lachuu wal bira jiraachuu qaba. Dirqama tokkollee dirqama jedhamee argamuudhaaf lachuu wal bira jiraachuu qaba jechuudha. Keessattuu mirgi tokko mirga jedhamee waamamuudhaaf lamaanuu jiraachuun dirqama jechuudha. Right holders should claim their rights from what duty bearers jedha. Right holderiin gonfataan mirgaa tokko mirga isaa eenyurraa gonfatuu qaba jedha. Duty bearers akka warra dirqama baatanirraa gonfatuu qaba. Warra dirqama baatanillee dirqama isaanii san eenyuuf gumaachan jedha warra right holderiitiif. Kanaafuu hariiroo vice versa osoo hin taane lameen isaaniitu hariiroo uninterrupted ta'ee fi cyclic ta'e wajji qaba jechuudha. So categories of human rights jedha. Human rights kun bakka gurguddoo hedduutti qoodama. Isaan keessaa naannoo sadii kan waliin ilaaltaa first, second and third generation rights jennee bakka gurguddoo sadiitti qoodna. The first generation is known as what civil and political rights jedha. Mirgi hawaasummaa fi siyaasa first generation right jedhama. Human right keessaa jechuudha. Mirga uumama namaa keessaa kan siyaasa hawaasummaa first generation jedhama. Civil rights include such rights as right to life jedha. Jireenya mirga hawaasummaa mirga lubbuun jiraachuu mirga mootii birmadummaa akkasumas personal security nageenya qaamaa takkaa'u namummaa equality before the law seera fuulduratti ilaalcha qixaatiin ilaalamu protection from arbitrary arrest cunqursaa seeran alaatirraa mootii eeggamuu takkaa'u bilisoomuu religious freedom bilisummaa amantii fi kanneen kana fakkaatan civil rights jedhama. Kanaafuu civil rights yoo qormaata keessa irratti gaafatamtan akka hin daganne right to life, right to liberty, personal security, equality before the law, protection from arbitrary arrest fi religious freedom civil rights jala jira. Hundi isaatu akka waliigalaatti maaluma jedhama human rights jedhama jechuudha. Political rights immoo include right to speech, expression,
assembly, association, vote and the political participation jedha. Mirga bilisaan dubbachuu yaada ofii bilisaan ibsachuu akkasumas immoo mirga assembly yookaan qindaa'uu association gurmaa'uu akkasumas immoo vote sagalee namaa ta'uu fi akkasumas filannoo adda addaa keessatti hirmaachuu sirna siyaasaa keessatti hirmaachuu fi kan kana fakkaatan immoo political right jedhama. Walumaa gala kunniin illee human right dha first generation yoo barbaadeen qormaata irratti among the following which one can be types of first generation right yoo isin jedhe A liberty, B personal security, C right to speech, D association right, E all yoo isin jedhe all ta'a jechuudha. Hunduu first generation jala jiranii jechuudha. Haa civil fi political itti qoodamanii malee. The second generation is social and economic rights jedha. Mirga sociality fi takkaa'ummotu hariirootii fi diinagdee jedha. Hariiroo fi diinagdee noo maal akka inni ta'e mee second generation jedhama. Kan waliin ilaalu ta'a. Social and economic rights include waluma irratti jechuudha jar lamaan. Hariiroo fi diinagdeen mirgoota akkamiif jala qaba? Mirga barnoota barachuu, mirga fayyummaa, mirga mootu well-being, tasgabbii yookaan ogeenya, akkasumas immoo workii dalagaa, fair remuneration, seeraan qaxaramuu, trade unions, daldala tokko keessatti hirmaachuu, takkaa'uu union daldala wayii keessatti miseensa ta'uu, free association, akkasumas immoo gurmaa'ina bilisaa, leisure time yeroo bashannanaa fi kan akka fakkaatan takkaa'uu yeroo relaxation argachuu, social security nageenya hawaasummaa fi akkasumas immoo cultural right lee ufuma jalatti qabata. Cultural right kan jedhu right to indigenous land lafa biyya isaa irratti olaantummaa mirga argachuu, rituals, practice fi language kan kana fakkaatan immoo cultural right jedhamanii jechuudha. Walumaa galatti mirgoonni kun hundi isaatu second generation right jedhama. Kanaaf second generation right jedhee yoo isin gaafate tokkolee mirgoota arma olitti eerre kanneen akka health right, education right, well-being, work, fair remuneration, trade union, free association, leisure time, social security akkasumas culture dabalatee hundi isaa second generation right jedhama jechuudha. Third generation right kan jennuun peace, development and environment right dha. Mirga peace nagahummaa akkasumas misoomaa fi naannummaa jedha. Kun third generation jedhama. Third generation or solidarity right illee ni jedhama. Maqaan biraa kan third generation solidarity right illee numa jedhama. Aimed to share the benefits of Earth's natural resources. Kun immoo qabeenya uumamaa dacheen isaanii qabdu san bifa walqixa ta'een takka bifa haqa ta'een waliif raabsuu takka waliin gahuu tu third generation jalatti ramadama. It include right to public goods jedha. Meeshaalee hawaasa qixa fayyadamuu, misoomni hawaasa qixa ta'uu, environmentii naannoon sun qixa hoogganamuu akkasumas qixa irraa fayyadamuu, peace nageenyi naannoo san jirullee qixa ta'uu fi kan kana fakkaatan third generation right of human right kan jedhamanidha jechuudha. Pointiin inni biraa immoo derogation and limitation on human rights jedha. Mirgi uumamaa dhala namaa kun yeroo itti daangeffamuu fi namarraa mulqamuu hin qaba. Derogation jechuun mulqamiinsa, limitation jechuun immoo daanga'u takka immoo dhoorkamu mirga dhala namaa takka mirga uumamaa dhala namaa jedha. Mirgi uumamaa dhala namallee yeroo itti daangeffamuu fi yeroo itti immoo namarraa mulqamuu ni qaba. Ni qaba. Mee waliin ilaala. Derogation jechuun mulqamiinsaa fi limitation jechuun immoo dhoorkamiinsa takka daangeffamiinsa mirga uumamaa dhala namaa jedha. Mee akkami yeroo kam namarraa mulqama yeroo kam daangeffama mirga uumamaa dhala namaa kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a. There are two conditions under which human rights can be restricted. Limitation and derogation jedha. Mirgi ilma namaa mirgi uumamaa dhala namaa yeroo lama yeroon inni daangeffamu. Kana jechuun yeroon inni dhoorkamuu fi yeroon inni mootiyyuu sirraa mulqamu ilma namaarraa mulqamu yeroo lamaa jedha. Yeroo lamaan san kan waliin ilaalu ta'a. Limitation are what? Lawful infringements of rights jedha. Limitation jechuun karama seeraa ta'een mirgi dhala namarraa fuudhamuu takkaa'uu mulqamuu limitation jedhama. Infringements hojiirra oolmaa dhabiinsa mirga uumamaa dhala namaa kallattii seeratiin ta'een limitation of human rights jennaan. It imposed primarily to facilitate optimal use or exercise of rights in context of scarce public resources and space and time jedha. Mirgi uumamaa dhala namaa tokko karaa seeratiin akkamitti daangeffama yeroo kam limit tahaa jennaan. Yeroon inni limit ta'u fayyada namni sun haala qixa sirriitiin
qabeenya uumamaa naannoo san keessa jiru konteekstii inni jiruun takkaa'u iskarsii inni jiruun hanqinna inni qabu san waliin akkasumas immoo iddoo inni jiru san walii fi yeroo inni jiru san waliin akka inni deemuuf jettee hanga tokko limiit gochuu ni dandeetta jechuun mirga uumama dhala namaa. Fakkeenyaaf namni tokko mirga lafa jireenyaa takkaa'u mana jireenyaa itti ijaarratu argachuu qaba. Garuu riisoorsiin takkaa'u ispeesiin lafa namichi sun irra jiraatu uummata miliyoona tokkotu kaaree meetira 1,000 irra jiraate yoo kan ta'u taate dirqama kaaree meetiri waan saarbisii takka qofa geettuu kennuufii qabda malee waan saarbisii lama geettuuf kennuu dirqama hin qabdu jechuudha. Maaliif jennaan riisoorsii jiru sanii fi ispeesii jiru sanii fi taayimii jiru wajjin wal qabsiiftee karaa seeraatiin mirguma uumama dhala namaa takkaa'u mirga dhala namaa kan uumama san limiit gochuu ni dandeessa jechuudha. Inni kun limiteeshinii jedhama. Restriction kan jennuun immoo restriction are acceptable and justifiable limits of human rights during the normal times. Amma kun yeroo rakkoon qabu normal time marratti ta'ee time illee normal space illee normalidha. Akkasumas immoo resource illee normalidha. Karaa seeraatiin acceptable fi justifiable kan ta'e karaa biraatiin fakkeenyaaf it is circumscribed the manner to which rights can be enjoyed in a particular set of circumstances, often in normal times. Haalichi yeroon normalidha, nagaa qaba, yeroo rakkinna hin qabu, rakkinna yeroo osoo hin taane rakkinna haalaa sallaaltee haalli yeroon sun keessa jiramu yeroo lolaati moo yeroo tasgabbiiti waan jedhu wayii ilaaltee yeroo wal qabsiiftee mirga namaa maali yeroo normaala ta'e garuu haalichi jiru suni haala sodaachisaadha moo haala nagaati kan jedhu ilaaltee haala sodaachisaa yoo ta'e mirga ilma namaa restrict gochuu ni dandeetta jechuudha. Kunis karaa seeraatiin limitation fi restriction karaa seeraatiin lachuuyyuu acceptable and justifiable dha. Kun immoo lawfulidha. Kanaafuu restriction kana fakkaata. Taayimii irratti osoo hin taane circumstance takka condition irratti hundooyta. Limitation garuu taayimii fi space fi resource irratti hundooyte limit goota jechuudha. Derogation jechuun immoo kun amma limitation of restriction guututti namarraan fuudhamu. Namarraa daangeffama malee hamma tokko. Garuu derogation immoo muluma sirraa mulqama. Derogation means temporary non-application the suspension of rights by the state in abnormal or emergency or natural or artificial situation jedha. Haala biyyattii keessa nageenyi hin jirre takkaa'u haala shakkisiisaa takkaa'u yeroo emergency ta'e wayii yeroo ariifachiisaa ta'eef mirgi dhala namaa kan uumama guutumaan guututti yeroo muraasaaf takkaa'u yeroo murtaa'aaf yoo guutumaan guututti kan hojiirra oolle kan sirraa guutumaan guututti mulqamu yoo kan ta'u taate derogation jedhama. Kanaafuu derogation jechuun yeroo biyyattiin takka balaa nageenyatiif saaxilamte balaa beelaatii fi wantoota adda addaatiif saaxilamte yeroo muraasa faga wanti sun furmaata argatuuf mirga dhala namaa guutumaan guututti irraa mulquun sun derogation jedhama. Hence such limitation should not be arbitrary rather based on legality dha. Kanaafuu limitationoonni arma olitti dubbanne kuni arbitrary miti takkaa'u mootiyyuu seeran alaa miti jedha. Rather than what based on legality seera irratti hundaa'e malee jedha. Necessity waan barbaachisaa ta'eef malee lafuma ol ka'anii karaa seeran alaatiin mirgi namaa kan limit ta'uu miti kan restrict ta'uu miti kan derogate ta'uu miti jechuudha. Seera irratti hundooyte barbaachisummaa isaa irratti hundooyte rationality isaa irratti hundooyte positiveness takkaa'u mootii waan gaarii kennu isaa irratti hundooyte takkaa'u proportionality isaa irratti hundooyte mirga kana mulquudha moo dhiisutu caala waan jedhu wayii waliin madaaltee proportionality isii caalmaa isaa ilaalteeti jechuudha. Kanaafuu akka waan negatiivatti hin fudhanne jechuudha. Positive seeraan eeyyamamaadha. Limitation may be made for the sake of what safeguarding national security jedha. Nageenya saba tokko takkaa'u biyya tokko balarraa hambisuuf jedhame mirgi uumama dhala namaa limit ta'uu danda'a jedha. Prevention of crime akkasumas immoo yakka hambisuuf protection of health eegumsa nageenyatiif takkaa'u fayyaatiif public morality hamilee hawaasa tokko eeguuf akkasumas immoo mirga hawaasa tokko eeguuf bilisummaa hawaasa tokkoo fi dhaabbata tokko eeguu fi kan fakkaataniif jedhee mirgi uumamaa dhala namaa yeroo itti limit ta'uu ni qaba jechuudha. In Ethiopia both federal and regional government have powers to declare the state of emergency jedha. Federaala fi regional mootummaan naannoo fi federaal illee jedha.
biyyattii tokko keessatti yeroo biyyattiin takka emerjensii keessa jirtu takka yeroo ariifachiisaa keessa jirtu aangoo ni qabaa jedha. Aangoo mirga kana limit gochuu. Regions can declare in natural disaster and epidemics. Warri naannoo mootummaan naannoo mirga dhala namaa kana limit kan gochuu danda'u declare kan gochuu danda'u yeroo maalitti balaa uumamaatii fi akkasumas immoo epidemicsii takka mootu dhibeeleen adda addaa biyyattii keessa dhufe jedha. Fakkeenyaaf yeroo koronaa sayyoo kan yaadatan ta'e dhalli namaa mana amantaa deemuun mirga qaba. Garuu yeroo koronaa san mana amantaa hin deeminaa jedhanii mana amantaarraa dhoorkamee ture. Mirgi suni mirga mana amantaa abbaan amantaa ofii bakka barbaadetti gaggeeffatuu fi akka barbaadetti gaggeeffatu mirga uumamaa dhala namaatiif kenna. Garuu mirgi suni yeroodhaaf haga dhibeen koronaa sun taruudhaaf muluu maal ta'ee jira? Dirogeet ta'ee jira, irraa mulqamee jira jechuudha ilma namaatiif. Fakkeenya muslimtootaa fi akkasumas immoo ummata kiristaanaa haa ta'u ummata pirootestaantii haa ta'u mana amantaa isaanii akka heddummeessanii hin deemne. Even yoo deemanuu akka wal biran dhaabban daangeffamee jira. Fakkeenyaaf yeroo duraanii mirga uumamaa dhala namaa keessaa tokko abbaan barbaade waltajjii barbaade gaggeeffachuu danda'a, asooseeshina barbaade gaggeeffachuu danda'a. Garuu yeroo koronaa san waltajjii uumamaa wanni jedhu walitti dhiyaatanii haasa'uu waliin nyaachuu dhuguun sun hedduu dhoorkamee ture, namarraa mulqamee ture yeroodha. Garuu barbaachisaa waan ta'eef mulqamee kanaafuu maa mulqame jedhee namni gaafatee hin jiru jechuudha. Seeraan ayyamamaa akka ta'e asirraa beekuu danda'uu qabaatanii. Besides Article 93 of the FDRE Constitution specifies the Council of Ministers can declare state of emergency when there is foreign invasions, endangers, and constitutional order or natural disaster and epidemic jedha. Dhibeen tasaa yoo dhufe akkasumas balaan tasaa yoo dhufe akkasumas immoo foreign invasion biyyoota alaatiin kolonifamuu fi wantoonni akkana biyya keessa yoo dhufan heerri mootummaa federaalaa dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa kaansiliin mana maree ministeerotaa mirga dhala namaa kana maal gochuu declare gochuu ni danda'a, limit restrict and derogate gochuu ni danda'a jedha. Kanaafuu keeyyanni 93 irratti heera mootummaa federaalaa dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa irratti mirga uumamaa dhala namaa limit akka ta'u, restrict akka ta'uu fi derogate akka ta'u sababoota armaan gaditti sinimne ka gurraachee kanaaf ni jira jechuu kennaa jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu non-derogability of human rights jedha. Yeroon mirgi dhala namaa uumamaa dhala namaa itti namarraa mulqamne illee jira. Yeroon sun yeroo akkam fa'a? There are also certain unique and inherent human rights jedha. Mirga dhala namaa keessaa kan namarraa hin mulqamne illee ni jira. Which can never be suspended under what? Any circumstance. Haaluma kamuu keessatti kan sirraa mulqamuun isaa hin yaadamne jira. Some of the articles are non-derogable such as what? Right to life. Mirgi lubbuun jiraachuu. Sirraa mulqamu. Fakkeenyaaf yeroo sanitti yeroo koronaa sanitti mana amantaa deemuu dhoorgame malee lubbuudhaan hin jiraatin kan jedhaman jiru. Freedom from tortor balarraa mootu bilisa ta'uu takka'u miidhamu qaama miidhamurraa takka'u caburraa yookaan mootu muramuu fi wantoota adda addaarraa bilisa ta'uun kasirraa fuudhamee miti. Inhuman treatment akkasumas immoo akka ilma namaatti ilaalcha ilma namaatti yaadamuu kasirraa fuudhamuu miti. Servitude and freedom of religion jedha. Bilisummaa amantii fi maal jedha. Garuu kunis yeroo takka darbee muluu osoo hin taane amma tokko yeroo itti sirraa fuudhamu ni qaba jechuudha. Amma nam tokko yeroo koronaa freedom of religion namarraa fuudhame ofii nan derogability of human rights jenna akkamii waan jettan jiraachuu danda'a. Muluu hin mulqabne yeroo sanitti illee hamma tokko manatti amantaa kee hin gaggeeffatinii hin jedhamne. Maal jedhamte malee bakka tokkotti deemtanii gurmooytanii baay'attanii osoo distaansii keessan hin eegganne hin gaggeeffatinaa jedhamte malee manatti sin salaatinaa, manatti hin sagadinaa, takka waaqa keessan hin kadhatinaa wanni jedhame tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu bilisummaan amantillee non-derogability of human rights dha jechuudha. Maaliif amantaa bakka dhuunfaa keetiin hin gaggeeffatinii mana keetiin hin gaggeeffatin hin jedhamne yeroo san illee salaatiin hin soomin hin jedhamne jechuu waan ta'eef kanaaf akkasitti akka yaadnisin jechuu barbaadetti. These rights are also non-derogable by FDRE Constitution jedha. Mirgoonni armaan olitti himne kun FDRE Constitution kan sirraa hin mulqabnedha. Condition like existence of emergency, treaty nation and guarantee of non-discrimination used to suspend dha. Wannummaan fedhe emergency hin dhufe ilaalcha hawaasaa tokko dhufe wannummaan fedhe yoo dhufe sirraa mulqamuu hin danda'u jedha.
Inni itti aanumotu implementation and enforcement of human rights jedha. Lafa qabsiisinsa takka uummatu hojiirra oolmaa mirga uumamaa dhala namaa jedha. International Bill of Human Rights tu mirga dhala namaa kana implement and enforce godhaa jechuudha. Mirga uumamaa dhala namaa dhaabbata hojiirra oolchuu jira. Yoo inni kan sarbamu taate immoo dhaabbata deemanii xiyyatan tura. Inni sun maal jedhama? International Bill of Human Rights jedhama jechuudha. The very reason behind the establishment of international law is what? Ensuring global peace and what? Security and to lead a worthy living life jedha. Kanaafuyyuu sababbiin international law kun takka international bill of human rights kana dhaabbata kana hundeessuun barbaachiseef jedha. Global peace nageenya addunyaa tanaa mirkaneessuu fi akkasumas immoo tasgabbii addunyaa tanaa mirkaneessuu fi akkasumas immoo ilmi namaa tokko jireenya worthy ta'e takka immoo jireenya mi'a qabeessa akka jiraatu taasisuuf jedha. Hence the main objective of what international law objectiin kaayyoon isaa kana malees jedha. Its institutions are in one way or another related with what protection of human rights. Kallattii biraatiin kaayyoon isaa immoo haa global peace eegsisuu fi akkasumas immoo global security illee eegsisuu akkasumas worthy living life illee nama jiraachisu illee haa ta'u kaayyoon isaa isa biraan immoo akka dhaabbataatti dabalataan mirga uumamaa dhala namaa kabachiisuu takka eegsisuu illee gahee isaati jechuudha. The issues of human rights come into picture in the international law starting from adoption of the charter of United Nations on October 24, 1945 jedha. Kanaafuu dhimmi waa'ee mirga uumamaa dhala namaa kun kan bakka argatu eegale kan picture ta'u eegale waa'een isaan international lawin yeroo dhaabbate san jechuudha. Yeroo dhaabbate san irraa eegale achirratti hundeeffamee eegamuu eegale jechuudha. Barri inni itti hundeeffame dhaabbanni kun mirga uumamaa dhala namaa eeguuf bara international bill of human rights kun bara 1945 Oktoobarii 24 irratti jechuudha. Achirraa eegalee mirgi dhala namaa dhaabbata ittiin to'atamu takka ittiin eegamu qaba jechuudha. So the character makes protection of human rights one of three main objectives of the United Nations. In addition to preserving global peace and stimulating comprehensive development. Character makes protection of human rights jedha. Sababoonni takka amaloonni mirga uumamaa dhala namaa kun akka eegaman godhu kaayyolee gurguddoo sadii fi jedha United Nations keessatti. Isatti dabalataan immoo to preserving global peace and stimulating what? Comprehensive development waa sadii jedha. Tokkoffaa irratti made objective of what? United Nations dha jedha inni tokkoffaan. In addition dabalataan immoo to preserving global peace nageenya hawaasaa takka lafa qabsiisu nageenya addunyaa lafa qabsiisuudhaaf akkasumas immoo comprehensive development misooma hunda hammataa ta'e takka hunda of keessatti qabataa ta'e illee eegalsiisuudhaaf takka hojii qabsiisuudha. United Nations have 6 prime organs dha. United Nations kun orgaanii gurguddoo sadii qabdi. Tokkoffaa General Assembly, lammaffaan Security Council dha. Jahan keessaa jechuudha. Inni sadaffaan Economic and Social Council dha. Inni afuraffaan International Criminal Court dha. Inni afuraffaan immoo inni shanaffaan Office of Secretariat and inni dhumaa immoo maal jedhama? Trustship Council or suspended operation in 1994 kan jedhamudha jechuudha. So besides the Office of High Commissioner for Human Rights is established under what? ECOC or in another name the second Economic and Social Council kan jennuunidha jechuudha. Dedicated to promotion of human rights akka addunyaatti eegumsa mirga uumamaa dhala namaatiif dhaabbata isa kana jechuudha. ECOC kan jennuun kana jechuudha. Kanaafuyyuu the International Bill of Human Rights is made up of various treaties and character based on human rights instruments, treaties and conventions, characters and declarations jedha. Wantoonni kunniin warroota International Bill of Human Rights hundeessanidha jechuudha. So United Nations character clearly states that organization is what? Dedicated to help make life a life free from what? Fear of what? War. Ilmi namaa tokko sodaa lolaatiin ala akka jiraatu akkasumas promotion of human rights
guddinaa fi misooma mirga uumama dhala namaa worthy of human person jedha. Akkasumas immoo nageenya yookaan immoo birmadummaa mirga dhala namaatiif hora dhaabbateedha. Kanaafuu kanallee UDHR kanallee akka hin daganne bara 1945 codification of human right jedhamee kan hundeeffame ta'uu isaa asirraa hubanna. Kanaafuyyuu wanti isin beekuu qabdan inni bara kun paartii ma dubbisuu qabdanii paartii baay'ee irratti focus ta'uun hin barbaachisu. Garuu wanti isin beekuu qabdan asirraa bakka kana. Besides this, United Nations present has more than 10 core human rights treaty-based human rights instruments and convention kan jiru kana lee hamma tokko qabachuu danda'uu qabaatanii United Nations human rights akka handhuuratti eeydu takkaa'u ilaaltu 10 akka qabdu kurnan keessa jara kanneen akka ta'e jarri kurnan kun warroota United Nations keessatti mirga dhala namaa eeguudhaan akka handhuuratti tajaajilanii baroota adda addaa kan hundeeffamanidha jechuudha. Kanallee hamma tokko ofirraa ilaaltanii inni biraa mootuyyuu regional mechanismidha under the United Nations umbrella United Nations akka xilaatti ilaalla. There are regional human rights systems which cover what 3 parts of world jedha. Africa, America and Europe dha. Regional mechanism dhan immoo akka meetidii takka immoo karaa naannootiin yoo kan ilaallu ta'e 3 parts of world partii gurguddoo sadiitu jira naannoo irratti kan mirga dhala namaa eeguudhaan beekaman. Africa keessa ni jira, America keessa ni jira, Europa keessa ni jira. These two international and regional systems are aimed to make sure state actors are what fulfilling their obligation in protecting their citizens' rights adda baasa jedha. Kanaafuu jara kana Awurooppaa, Ameerikaa fi Afrikaa akka ta'e warri naannoo irratti sadarkaa mirga uumama dhala namaa eegsisuu danda'u adda baafattanii inni bira Ethiopian Human Rights System jedha. Ethiopian Human Rights System immoo foundation of observation of human rights in Ethiopia is what Federal Democratic Republic of Ethiopian Constitution dha. Innis bara kam hundeeffame jennaan bara kam ratified ta'e mirkanaa'e takkaa'u dhugoome bara 1994 ratified ta'e takkaa'u mootu mirkaneeffame jechuudha mirga dhala namaa eeguudhaaf. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti siistamni mirga dhala namaa eegu kam yoo isin jira FDRE Constitution dha bara kam ratified ta'e yoo isin jira 1994 jechuudha. So the Constitution empowers all government at what all levels with responsibility and duty to respect and enforce constitutional provision of human rights jedha. So haala kanaan ofirraa ilaaltanii haga dhumaatti kanallee waan ijoo keessaa dubbistanii barnoonni kenna chapter 5 kana fakkaata. Yeroo itti aanu barattoota birootiif chaptera 3 fi akkasumas immoo chaptera 2tti gaddeebinee kan waliin barannu taha. Isiniif immoo warroota paartii faayinaal irra jiruuf chapterri hanga dalanee kun yoo chaptera 3 ta'e malee isiniif gaana fakkaata. Carraa gaarii isiniif haa ta'u jecha galatoomaa nagaan turaa horaa bulaa isiniin jenna.